daqiiqaa lamallee dhaabbachuu hin danda'u dafee kufaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 4 qofaatti maatii koo biratti baradhe. Sanaan booddee barnoota jibbeen maatii koo jalaa badeen hojjedheen ofin jijjiira jedheen gara magaala biraatti fira aantee fi hiriyaa otoo hin qabaatiin imala koon taasise. Yeroo sanatti umriin koo waggaa 12 ture. Dubartiin waggaa 12 maatii isheerraa adda baatee maal fiduu maal hojjechuu akka dandeessu tilmaamuun baay'ee namatti ulfaata. Kanan bade nama waliin illee hiriyaa waliin mari'adheen otoo hin taane qofaa koodha. Abbaan koo giphii isaa keessa maallaqa yoomii fi bakka inni kaa'u sirriitti hin beekamu. Yeroo man isaan waliin jiraadhullee maallaqa xixiqqoo hin beekamne jalaa fuudheen jechuun immoo hateen mana barnootaatti shayee yookiin immoo daabboo yeroo sana nuyiif akka ijoolleetti waan addaa qaalii ture ittiin bitachaan ture. Ganda keenyaatii dubartii taatee baddee biyya biraa kan deemtes agaheenis argeenis hin beeku. Kan beekamu ijoollee dhiiraa irrattidha. Abalu barnoota dhiisee badee bakka kanaatti qabamee abalummoo daandii Finfinnee yaabbatee hanga ammaa bakka bu'eensaa hin beekamne kan jedhamu nu biratti ni odeeffama. Dubartii taanee guddaan barachuu kan nuti dandeenyu yoo tole haga kutaa 6ttidha. Sanaan booddee achuma baadiyyaa keessatti heerumne gaa'ela dhaabbannee waggaa 5 waggaa 16tti haadha ijoollee taanee jiraachuu jalqabna. Jireenya kana nafuma koo ijoollummaatu na jibbee bakka itti badanii argamuu deemanii deebi'uu hin dandeenyettiin bada jedhee karoorfadheen yeroon kutaa 4ffaa xumuru giphii abbaa koo keessaa maallaqa akkuma isheen jirtutti fudheen daandii magaalaa Finfinnee qabadheen imala eegalee. Naannoo toora Za'aalamaa akkuma deemetti konkolaataan ta'e gara kam deemtaa mucayyoo xiqqoo jedhee yeroo na gaafatu konkolaataa na yaabsisi hangee yaabbadhee siifan kanfala jedheen konkolaachisaatti maallaqa ofirraatii qabu isatti narkisiise. Eessa deemtaa yeroo inni naan jedhu gara isin deemtanitti na fudhaatii deemaa mana namaa galeen hojjechuun barbaadaa jedheen isaanitti dubbadhe. Yeroo sana konkolaataa na yaabsisanii konkolaachisaan kun na fuudhee deeme. Kanaafis ture maatiin koo barbaadaniis na iyyaafatanis na argachuu kan dadhabanii. Maatii ofiif tolchuu yookiin immoo sirreessuuti ulfaata malee balleessuun baduun hin ulfaatu inni jedhan sirrii natti ta'ee magaalaan beekne deemeen jiraachuu jalqabe. Hanga torban 1 torban 2tti magaalaan keessan jiraachuu jalqabe eessa akka ta'e illee waan hin beeku hin qabu. Konkolaachisaan kun haati manaan koo nama ijoollee qabuu fi ni barbaaddi. Amala yoo qabaatte waliin jiraattanaan jechuun na fuudhee kallacha mana saagaleen jiraachuu jalqabe. Mana haadha of jirraatii ba'anii mana namaa hojjechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Kan namatti tolu nyaata yookiin immoo ittoo mi'aawu nyaachuun alatti mana maatii ofiitii bahanii sa'aatii sanatti mana namaa jiraachuun wanta nama gammachiisu hin qabu. Hanga baatii muraasaatti illee haati manaan biran galee namni mucayyoo kana sossobee na jalaa fudhata jettee waan sodaattuuf manaallee nan baastu turte. Baatiiwwan kanneen booddee garuu akkan isheef baay'ee amanamaa fi baay'een ishee jaalladhu mana isheetii eessayyuu akkan deemne yeroon isheetti argisiisu mana kootii ol manni biraan ta'uu fi hin jiru naan jettee abdii yeroo narratti gattu maddii masaanii magaala sana keessa manni nyaataa tokko ni jira. Dubartiin achi keessaa hojjettu tokko daandii irratti na qabdee isheen si hojjechiifattu maallaqa hagamsiif kanfaltii jettee yeroo na gaafattu lakkii ammatti maallaqa naaf hin kaffaltu amma hojii hundumaa sirriitti waan hin dandeenyeef gaafan hojii sirriitti bare siif hin kanfala naan jetteetti. Baatii amma kanaaf itteerammoo waa'ee maallaqaa hageyoonaa natti hin kaasne. Ani immoo hojii hundumaa mana keessaa danda'een hojjechaan jira buddeen tolchuu dabalatee jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis kanaa ol goyyomuun sittaa hafu. Baatiidhaan maallaqa hamma kana mana kanaatii siif hin kanfalchiisisaa. Yoo fedha kee ta'e boru koottuutii bakka kanatti natti himi jettee
jettee na amansiiste. Maallaqni isheen natti waamte baatiidhaan miti waggaattiyyuu ni dhufa jedheen yeroo sanatti maallaqa nan yaadu miti. Halkan sana hirribni nan qabne. Wantan mana hojjedhuutii qabadhee ba'u tokkollee waan hin qabneef hamma sana mana sana kanan ture uffatuman baadiyyaadhaatii uffadhee dhufeen jijjiirraallee kan hin qabneen waan hin ta'eef buleen bakka isheen jirtu deemeen kanaan booddee gara achiitti deebi'uun barbaadu. Bakka naan jette kana nagalchiin jedheeni. Mucayyoon kunis tole jettee mana nyaataa ofii hojjettu sana keessa maallaqa natti dubbatteen qacarameen hojjechuu jalqabe. Mana nyaataadha. Dubartoonni ana waliin 3 taana. Dhiirri tokko kaasharii fi keessummeessaa walitti kan hojjetus ni jira. 4 taanee mana sana keessa hojjechuu jalqabne. Ani isaan keessaa xiqqoo waan ta'eef meeshaan dhiqa ergaa gara tokko gara biraan deema. Halkan yeroo waa hundi cuccufamu mana miiceen qulqulleesseen bariif mana haaraan godha fi kanneen kana fakkaatanii. Hojii kanas mindaa kanaan waggaa 3 hojjedhe. Turtii waggaa 3 booddee dargaggoo mana sanatti fayyadamu tokkorraatii jaalalli na qabe. Innis mana kanaatii si baaseen mana koo si jiraachiseen haadha manaa koo si godhadhu malee naan jechuun baay'ee yeroo na rakkisuu jalqabu jaalalladha waan na ta'eef hojii kana dhiiseen haadha manaasaa ta'een waliin jiraachuu eegale. Haadha manaa yeroon jedhu bifa seera qabeessaan maatiin koos maatiinsaas beekanii otoo hin taane waliin mana tokko keessa jireenya jalqabne jechuu kooti. Hojii humnaa yookiin immoo qansiraa kan jedhamu kana hojjeta. Erga mana sanaa bahee isa waliin jiraachuu jalqabee anillee maafin hojjedhu jedheen bakka hojii humnaa kana deemuun isa waliin hojjennee galuu eegalle. Maallaqnis lamaan keenya kan danda'u miti kan nurraatii hafullee walitti ni qabanna ture. Kanaan kan inni argatuun gatii mana kiraa fi nyaata keenya ittiin of dandeenye kana ni argadhu immoo akkaawuntii kiyyarratti walitti qabama ture. Kanaan otuma jennu baatii 6 guunne. Baatii 6 erga waliin jiraannee booda dhiira waliin yoo ciiste dubartiif kan hin hafne daa'imni gadameessa koo keessatti uumama. Kanaan abbaa manaa kootti yeroon himu kun wanta nama gammachiisudha. Gaa'illi sanyii yookiin immoo firii argachuu fidha mitiiree jechuun na jajjabeesse. Anis takkaa jireenya jalqabeera jedheen daa'imni gadameessa koo keessatti uumamuu isaatti takkaafiyyuu ofitti hin qaanofne. Hojii humnaan hojjedhu kanas baatii 3 akkuma fixetti nan dhaabe. Daa'imni koos jabaachaa guddachaa dhufe gadameessa koo keessatti baatii 4 baatii 5 baatii 6 ga'e. Turtii baatii 6 yeroon ga'u yeroonsaa gara naannoo baatii 10ffaa ture. Ganni galee jechuudhaaf hojiin humnaa sa'aatii kanatti baay'ee ni dadhabaa. Ijaarsi daandiin hedduun isaanii ni dhaabbatu. Yeroo kanatti abbaan manaan koo jijjiiramuu jalqabe. Ganni baatii 3 qofa fudhatu waggaa 30tti fakkaate. Kanaan ani bifa kanaan jiraachuun danda'u atosuma taa'ii ani biyya biraa deemeen hojjedheen maallaqa siif erganaan jedhee. Yeroo kanatti ani lakkii maallaqni hamma kana akkaawuntii koorra jira ani hin tuqne sana fayyadamnee ganna kana keessa dabarraa. Yeroo kanatti dubartiin nama ishee bira dhaabbatu barbaaddi na dhiisteen deemiinii jedheen kadhadheeni abbaa manaa kootiin jechuudha. Haa ta'uutii garuu inni dhiira ta'een akkamittiin humna dubartii nyaadhaa kana gochuu korra biyyoo nyaadheen dachee ta'uu naaf wayya jedhee na didee. Otoon kadhadhu abbaan manaan koo ulfa baatii 6tti anaan dhiisee deeme. Dubartiidhaaf wanti baay'ee ulfaatu ulfataatee qofaa ta'uu caalaa wanti isheetti dhagahamu hin jiru. Sanuu baatiiwwan itti namni nama barbaachisutti na dhiisee deeme. Baatii 7 baatii 8 baatii 9 qofaa koon dabarsee deemee bakka kanan deeme jedhee naan bilbilee. Bakka inni deemes hin beeku. Magaala hedduu naannoo sana jiranis quba hin qabu. Maallaqan kana dura hojjedhe suuta keessaa fayyadamaa Rabbi guddaan nagaadhaan mucaa dubaraa tokko naaf kenne. Nagaadhaan ni hiikame. Ollaan namoonni mana sana natti kireessan hangan jabaadhee sireerraa ka'utti na gargaaraa turanii. Rakkinni ija godhatte abbaa manaa malee daa'ima godhachuurraan kan irratti jalqabde rakkina maallaqaatiin immoo balbala natti rukuttee daa'ima godheen baatii 3 booda waantan gatii giraa kanfaladhu yeroon dhabu maatiin mana natti kireessan achuma abbaan manaan koo itti na dhiisee deeme suni gatii giraa hin kanfaltu taana
manaan baatii kanarraatii kaasee mana kana keessaa baataa naan jedhanii baatii tokko qofaa naaf kennanii gatii kiraa kanfaluu miti ofii fi daa'ima koollee kan hin nyaachisu hin qabun ture. Baatiin tokko sunis xumurame meeshaa kiyya kan hin qabu gadi baasanii naaf kaa'anii nama biraattis guyyaama sana mana sana kireessanii bakkan deemuu wallaalee feestaalaa kurtuu lamatti meeshaa koo fi firaashii koo qabadheen achuma balbala isaanii otoon taa'uu natti halkanaa'e. Gara galgalaa abbaan manaan mooraa sanaa yeroo dhufu waa'ee koo waan beekuuf meeyaan dhala koo nutis jaallannee miti yoo siif taate qarshii amma kana baatiitti kanfaliitii manittii kana keessa immoo jiraadhu jechuun mana horii kan ture horiin kan keessa galtu kan keessa bultu horii baasee har'aa kaasee bakkeetti haa hidhamani jechuun mana balbala hin qabne keessa abbaan manaan diida buluu keerra bakka dhaqxu wallaaluu keerra hamma bakka argattutti baatiidhaan maallaqa kana kanfaliitii mana kana keessa jiraadhu naan jedhee. Maallaqni suni baay'ee xiqqoodhaam haa ta'utii garuu ani ishuma sanallee kanfaluu hin danda'u. Guyyaa sana balbaluma jala buleen ganama baree ka'een mana sana sirreeffadheen mucaa koo waliin keessan taa'ee amma dhufanii ishuma kana keessaayyuu bahinaan jedhu jedheen baay'een of sodaachaa guyyaa tokko otoon nyaatiin otoon dhugeen hin dabarsee hamma galgalaatti nagaan yeroon oolu dhugaayyuu natti hin fakkaanne keessa buleen akka bineensi natti hin seenneef immoo muka itti horiidhaaf balbala sanatti cufadheen nagaadhaan hin rafee ganama barii ka'een amantaa ortodoksiin hordofa daa'ima koo qabadheen yaa waaqayyo gooftaa kanaan booddee immoo akkamiin ta'a anii fi mucaan koo beelofnee hagabuu keenya biyya kanatti dhumnaayi jedheen kadhachuu boo'uun jalqabee. Namni mana amantaa deebi'ee gara mana isaatti gala mitiire ani garuu haga sa'aatii 8-9 ta'utti achuma mana amantaa keessan taa'am. Mana amantaa keessa immoo namoonni dhimmoota garaagaraaf buddeen isaa ta'u daabboo bishaan isaa ta'u dhugaatii garaagaraa ni fidu mitiire bakka wanti kuni jirtu deemeen namoota harka qalleeyyii kadhatanii waliin wanta namoonni suni qoodan yoo nyaadhe malee bakka sanaatiin deemu hamma sa'aatii 8-9tti obsaatiin nan eeggadhaa. Namni kadhattuudha naan jedhee maallaqa akkanaaf hin kennineef uffata miiccadheen uffadheen manaa ba'een achi oolaa. Kanaan baatii tokko baatii 2 baatii 3 baatii 9 nan dabarse. Guyyaa tokko naannoo baatii 9 irratti akkuma bare tarii naaf gaddee gatii kiraa baatii kanaallee yoo naaf kanfaleef jedheen bilbila dubartii tokkorraatii kadhadheen gara abbaa manaa kootti nan bilbilaa. Abbaan manaan koo bilbila kaasee ana ta'uu yeroo beekutti battaluma narratti cufa. Kanaan bilbila kanatti deebiseen imimmaan na hudhee gadi jedheen ofirratti boo'a. Dubartiin kun na argite maal taatee boossaa kan ammatitti bilbilte eenyudha jettee na gaafate. Anis abbaa manaa kootiin bilbilee anaa ulfa baatii 6 na dhiisee deemee waan hin nyaadhu wantan dhugu hin qabu jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis maalii firumallee magaala kana keessaan qabduyi jettee yeroo isheen na gaafattu firri koo waaqayyodha kanaafan mana kana dhufee jedheen deebisee fi akka keessi koo madaa'eeru galee fi mee mana keenatti argisiisinaan jettee na qabattee deemte. Anis akka isheen waan hima xiqqootiin na gargaartu naaf galee qabadheen wantan isheettiin dubbadhe hunduu dhugaa ta'uusaa mirkaneessuufiif gara mana koon deemee mana koo argite akkamittiin namni mana balbala hin qabne keessa daa'ima waliin bulaa jettee na gaafatte. Namoota mana naaf kireessaniin waamuunis maallaqaan gamtu isheerra jiraa jedhanii yeroo gaafatan mana kanaatii baatee erga mana kana galtee baatii amma kanaa fixeetii takkaayyuu kanfalteen beektu jedhanii yerootti man maallaqa hundasaa narra jiru yeroon bahus yeroon galus amma natti dubbatanii jedheen ittiin of dhiphisu kana narraa kanfaltee meeshaa keessi barbaachisu qaban har'aa kaasee mana koo jiraattanaan jechuun na fudhattee galtee. Manni ishee mana bareedaadha mooraa bareedaa keessa jiraati ijoollee qabdi abbaa manaa qabdi hojjettoota manaallee 2 qabdi. Yaa waaqayyo dhuguma firri koo si qofaa akka ta'e anaaf daa'ima koo boqochiisuuf jedheen mana kana galateeffadhin seenee yeroo kanatti isheen nyaatan nyaaddeen beekne
haadhaaf abbaa koo birattillee naaf hojjechiiste naaf kennisiiste daa'ima koo uffata durii kan ijoollee ishee ilaa kunoo jijjiiriifiif jettee akkan jijjiiruufiif taasiste anaaf immoo uffattoota ishee keessaa kan ofiin fayyadamne baastee guurtee naaf kennite. Yaa Waaqayyo har'a maaluma natti argisiisuufi jedheen galateeffachaa wanta natti dhufu taa'een eeggachuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 2 boo'een waan hin dabarse ammas mana keessatti erganitti mee booda kootu har'aa kaastee kutaan kuni kan keetii daa'ima kee waliin jiraataa dabalataan immoo nama kana ni tajaajiltaa naan jettee. Namni isheen ni tajaajilta naan jettu kuni obboleessa isheedha hangafa isheedha. Rakkoo balaa konkolaataa isa mudateen qarooja isaa dhabeera. Ilkaansaa irraa dhumaniiru. Funyaan isaallee kan artifishaaliidha. Sagaraa fi funcaan isaallee ofirratti qabachuu hin danda'u. Yeroodhaa gara yerootti akkanatti maniti qaamni isaa fooyyee nama argisiisaa jirudha. Tilmaamaan umriin isaas gara naannoo waggaa 40 ta'a. Balaan kun erga isa rukutee akkana ta'es waggaa 18 ol fixeera. Yeroo umurii dargaggummaa isaa wantoota akka dhiiraatti gochuu qabu godhuuf eegalutti balaan kun isa butee qaama miidhamaa isa godhee nama manatti hambisedha. Ani rakkoo sana keessaa ba'een jireenya kana jiraachuun koo addunyaa addaadha. Otuun gara maatii kootti deebi'ee maatii koo bira dhaqee waan ta'een akka na gargaaran yookiin immoo na bira dhaabbatanii nan beeka. Haa ta'uutii garuu eeyyama isaanii malee heerumiin eeyyama isaanii malee daa'ima godheen gara maatii kootti deebi'uun natti ulfaate. Tole jedheen dubartii kana bira galeen nama kana tajaajilaa jiraachuun eegale. Namni kun jireenyi gadi isa kan qabde manaa ba'ee meetira 5 illee tarkaanfatee deemuu nama hin dandeenyedha. Wiilchariirra ooleeti wiilchariirraa bu'ee bulaa. Kanaan waggaa 1 waggaa 2 jiraadhe nama kana tajaajilaa jechuudha. Yeroo waggaa 2 booddee namni kun yeroo hundaa dhiira dhaatii inni tuttuqa. Sammuun isaas nagaa qaba. Guyyaa tokko akka inni barbaadu ta'ee fi gammadee imimmaan ija isaarraatii dhangalaasee bara jireenya koo keessatti dubartii tuqeen hin beeku. Otoon dubartiin argin nan du'a jedheen abdii kuteen turellee naan jedhee yeroo sanatti itti fufiinsaan haala laalladheen waliin ciisuun eegalee. Obboleettiin isaa jechuun haati manaan anaan na fidde kuni jireenyi isaa akkana ta'e hafuunsaa eenyuutiin ol nama baay'ee gadditudha. Maarree anis kana hubadheen nan ulfaa'ee fi ulfa ta'uu koo akkuma mirkaneeffadhetti haadha manaatiin ilaa kunoo tarii si gammachiisus si gaddisiisus ni danda'a. Namni kun sanyii malee ni hafe jettee boo'aa gaddaa akka turte nan beekaa. Akkuma Rabbi imimmaan kee haxaa'e obboleessa keetiif daa'ima gadameessa godheeraa jedheen isheetti mee kallacha fiigdee obboleessa ishee gaafatte. Innis eeyyeen anatu waliin ture jedhee mirkaneessee fi maatiin hunduu natti gammadanii maatiin hunduu na eebbisanii maatiin hunduu giiftii na godhanii. Nama akkanaatti illee heerumuun ni ulfaata mitiire. Anis ammaa kaaseen itti heerumeeraa waliin hin jiraadha. Abbaa manaa koodha. Utuu obboleettiin isaan jirtu ta'ee beeluun yoona anaa fi daa'ima koo ajjeesee ture jedheen isaanitti mee. Kanaan nama kana waliin jiraachuun jalqabee. Haa ta'uutii garuu daa'ima dahee fi daa'ima isaa baatii 3 harkatti qabatee dhungatee erga dabarsee booda namni kun lubbuudhaan addunyaa kanarra turuu hin dandeenye ni boqote. Boqochuun isaa garuu firoottan isaa biratti gadda qofa otoo hin taane gammachuudhas. Yeroo biraa guyyoota inni itti du'arraatii deebi'e hedduu jira. Kan ammaa garuu adda kan isa taasisu daa'ima godhatee daa'ima isaa jaan argee boqochuu isaatii. Anaafis yeroon ishee gabaabduu taatus abbaa manaa godhateere gaddatu natti dhaga'ame nan gaddee. Haa ta'uutii garuu boqonnaa isaa booddee gara obboloota 8 magaala garaa garaarraa qabeenya gurguddaa qaban qaba ture. Biyya Ameerikaa kan jiraatu illee ture. Gadda isaa booddee hundinuu walitti qabamanii dubartii kanaatiif mucaasaa akka guddistuutiif waa gochuu qabna jedhanii mataa isaaniitiin mana naaf bitanii mataa isaaniitiin maallaqa baatiidhaan naaf kutuu eegalanii mataa isaaniitiin hanga nuuf danda'utti mana hojii mataa koo naaf bananii jiraachuun jalqabee. Turtii waggaa 4 boqonnaa isaa booddee ergan dabarsee booda gaa'ela gara biraa fedhiima dubartii kaleessa mana amantaatii na fudhattee galteen firuma isaaniitii heerumeen jireenya gara biraa jalqabee. Daa'ima 3ffaa abbaa 3ffaarraa godheen jiraachuun jalqabee. Yeroo hundumaaf waan hundumaaf iyyuu guyyaatu jira mitiire. Fira kannaaf ta'e waaqni koo bakkan kufetti anaan hin dhisne jechuufan seenaa koo isiniif hin barreesse. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa bulittiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanarraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Bulittii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan wanta isinitti dhagahame waan irraatii barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha